فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ربي لبون نبي محمد أركسا جرتونك كدا ما عمل الخلائق بمثلهما نمني خلائق الدنيا قوتكن ورقرتي وانا كنا لماني تجتي ملكاي كاكساني نقرج رسول الله عليه الصلاة والسلام حالا ببريدو لمانتن أن التسوامي كان agartee haala gaarii qabaachuudhaafi waan maalayaanii faayidaa siin qabne irraa callisi jechuu tana namni khalaa'iqa ta'e isii akkanaatti hojjetee kan milkaa'in hin hafne jira rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلام الله على رسول الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلك الحمد يا أرحم الراحمين على ما هديتنا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا يا ذا الفضل والجود والكرم علينا فلك الحمد كما تحب وترضى يا رب العالمين إخوة الإسلام والإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akkasuma gartee irrallee insha Allahu ta'ala haala fi amala toluuni haala akkamalee gartee barbaachisaa ta'ee ummanni islaamaa jireenyi isaa guddinni isaa wanni nama biraa ittiin caaluu danda'u haala gartanii gaarii qabaachuudhaa fi guddina gartanii teknoolojii amma himamu kanallee wanni irra gaariidha wanni irra jabaadha namni muslima ta'e tokko diinii isaatiin bulee seenaa diinii isaa jala deeme sisteema gartee rabbiin lafa kaayef kana yoo fudhate waan amma namni biraa nu baasee kun teknoolojii ittiin guddatanu kun agartanii karaa ittiin gartee darajaa guddaa gahanu jedhu sana caalattuu wanni gartee ol nama baasu akhlaaqa gartanii duuba islaamni qabaachuu qabu jechuu famakaarimul akhlaaqi haala gaarii qabaachuun daruuratun ijtimaa'iyya ummata gartee tokkoo fi hawaasa tokkoo fi jireenya gartee akka nyaataaf dhugaatiin nama barbaachisutti haala gaarii qabaachuun nama barbaachisu qabaachuu qabnaa jedha laa yastaghni anha mujtama'un min almujtama'aat abbaan fedhe gartee hawaasni fedhellee duniyaa kanatti irraa of gahuu danda'u jeen wamata fuqidatil akhlaaqu yoo gartee haalli gaariin agartee waliin jiraatan tokko dhabame isiin agartee ilma namaa walitti hiitee waliin jireenya namaa guddiftu tokko dhabame jechuu namni gartanii hawaasa sanirraa gartee argame ummata gartee cabee ummata gartanii damaara ta'ee eegasii taariikni isaa akka waan hin jirree ta'u tokkotti deebi'aa je كناف قرتني كيف تكون الثقة بالعلوم والمعارف والأخبار وضمان الحقوق فلولا فضل الصدق وصول وقاد بتشون نما يدون جيرانه أكي قدا وللرابطة أكي ميشا وللرافدة أكي وللرا إرقفة أمانتين وصو يدون ما ينجر يجتشو ولا يجتشو في حقا ولي يقون وصون جر أكي تولي ينجراتن اللي نما ديبا يوم من نقوتو تهتوتي يوم من نقوتو تخائنة يجتشو أكاتان جرو المنا مالي بريتشي نما ديبا كيف يكون التعايش بين الناس في أمن واستقرار أكي نقاد أولين بلاني ميشا وفيتي في جرو وفيتي في منا وفي ماتي وفي رتي نقا غاري أركتشو تقمدني رفن هنجبات تجي غرتي الربا بوتو رفا وكيف يكون التعاون بينهم في العمل ضمن بيئة مشتركة وجني وانو جتموتو جرا وجني وان قدمو قبو جرا وان المنا ما قفا إسا قد إيكيسا باهندن ديني كيسا جتشو كنون دي ساتو وصو أمانان انجره أكي والانجرات النمر بجتشو كيف تكون أمة قادرة على إنشاء حضارة مثلى لولا فضائل التآخي والتعاون والمحبة والإيثار وصو والجالتشو في ولي أوفي ديساني ولي كنون أغرته انجر تاتي وصو بولي يمان يدون ما انجر تاتي حالا كمين أما المنا ما دندئي ولي انغرتني وججرين غرتني دندئي دبر فتا كيف تكون جماعة مؤهلة لبناء مجد عظيم لولا فضيلة الشجاعة وصو غرتي جغنم ما في والجبيسو في مورالي ولي كنون كهنجر تاتي كوالجبسو دافي والجل غرتني ديماني والقوقوتا ديمو داف أكما غرتي من قدون رمو بانتو أراشي والقوتو لفن قوتو جان أكما ما غرتني حالا غرتي نمني أما كيس جرو خانتي نما كيسا والبهي قدتي مولتي توكو الرمي لك أبني لفان دهوتو نمامي جاوا حالا غرتي أمتا غري كيستي جيشو namni gariin immoo biyyi gariin immoo nama tokko yoo isa keessaa ka ol ka'ee guddatu taate horiidhaan haa ta'u haala gartanii bulchiinsaatiin haa ta'u haala gartanii ilmiitiin haa ta'u yoo inni guddate eessaan nama kanaa lama godhanna laata jechaani ummanni biraa gartanii wal jaaraa deema jechuu ummanni biraa wal guddisaa deema jechuu haala biyya hedduu keessa deemnee agarretti akkastu mul'ata jechuu ammoo gariin ummata nama garii ammoo rabbi warra sanirraa nuun godhini nama si keessaa ol bahee mul'ate kun eessaan as gahe ammoo jedhanii
ta'anii dhakaammataa dhahanii lafa deebisuutu nama gariitti irra laafa fakkaata. Kuni maalirraayi? Akhlaaqa dhabuurraa, amala dhabuurraa, jiruun isaa jiruu diiniitiin walitti alaaqaan qabu jechuu agarsiisa. Amma yoo fakkeenya waan tokko bichaa fudhanne gizee hedduu teenyee nama tokkicha hamatuutti yeroo dheeraa dabarsina. Osoo gartee namichi hamatamu kun akka isaa kana gartanii kataanu taate yoo beekumsaan guddates yoo gartee qabeenyaan guddates teenyee gartee maalayaanii oofuu fi teenyee istoorii dhahuurra jechuu osoo nama akkasiisan taane silaa gartee 10 akkasii qabaanne 20 akkasii qabaanne Arooppaatu nu barbaada dhufa jechuu. Haqiiqaa yoo walitti himne Ameerikaatu nu barbaada dhufa jechuu obboleeyyan keenya. Nuti barbaada isaaniin dhagnu jechuu. Ka diinii keenyallee itti dhabne duniyaa keenyallee itti dhabnu achi barbaada gartee ilmaan teenya itti dhabuu jirru kana silaa isaantu nu barbaada dhufa. Maaliif isaan barbaada dhagne jechuun tokkittiin bichaan osoo nu galte jechuu obboleeyyan keenya. Nama guddate guddifachuu, nama gartanii gaddeemaa jiru ol kaafachuu, nama beekaa gartee daddabalachuu kanatu silaa hojii teenyaa fi haala teenya ta'uu qaba ture. Garuu waan hedduu akkanaa dhabneef jecha nama guddate barbaanne yoo waan feetellee gaafatte lubbuullee gaafattu namni karaa kanarra du'e biyya san dhaquu barbaada. Namni karaa kanarratti gartee dhukkubsatee hidhamee waan fedhe ta'u South Africaatti asii tana nama meeqatu bahara keessa nyaatamaa jira. Nama meeqatu gartanii bineensaan nyaatamaa jira. Nama meeqatu mana hidhaatti gartanii wallaalamee achi tortoraa jira. Maaliif? Yoon achi dhaqi xiqqoo jiruu jirjiirrachuudhaan danda'a. Maali sunis ardumaami? Kunis ardumaami? Yoo achi dhaqxe wayisa maayii keessan nagadda lafumarratti dhakaadhuma kanaa keessan nagadda. Yoo biyya keenya akkas godhanne hoo, yoo biyya keenya kana guddifanne hoo, yoo waliigalaan akkas goone hoo jarasantu dhufa malee nuti haajomne isaanitti hin dhaqnu jechuu. Warra akkasitti namni isaan barbaade isaan agartanii guddina isaaniitiif tokkummaa isaaniitiif jabeenya isaaniitiif isaan barbaadu san warra akkasiisan rabbi nu haa godhu obboleeyyan keenya. Tokkummaaniif obboleeyyummaan haala gaariidhaa fi islaamummaadhaan jiraachuun qooda akkanaa kana namaaf fiddi jechuudha obboleeyyan kiyya. Walidaalika haala taarikaa keessatti gartanii yoo deebinee ilaalle anna al-akhlaaq al-faadila haala gaggaarii irratti jiraachuu fi obboleeyyummaadhaan waliin jiraachuun fil afraadi washucuubi qoba qobaadhaanuu taatu adda adda jechuu yookiin gartee hawaasa guutuudhaanuu taatu tatamathalu fi al-macaaqid al-thaabita allatii tucqadu biha ar-rawaabitu al-ijtimaaciyya karaa obboleeyyummaatiin walit dhufanii gartee wajji jireenya keessaa khayriin gurguddoon akkanaa namaa madduu dandeessii jagarte wamataa in adamat yoo isiin kun dhabamte jechu hadhihi almaaqidu aw inkasarat fi alafrad qalbii nama tokko keessatti yoo isiin tun dhabamte bakka si haasidummaan bu'e bakka si jibbaan bu'e kutaadhaan wal kunne gandaan wal cirree yoo ka akkas taanu taate nuti waggaa dhufullee namuma taa'ee waa'ee gandaa haasa'u malee nama taa'ee waa'ee aalamaa haasa'u miti jechuu. Gizee hedduu yoo isin laaltan yoo gartanii waa'ee gandaatii fi waa'ee gartanii sabaatii fi waa'ee gartanii adda addaa kana oofnu taate waggaa kaanillee waggaa dhufullee waggaatti aanullee achuma jirra. Ummanni biroo hoo ummata gartanii sammuun isaanii dheerate barumsa yeroo dheeraa fixe waa'ee teknoolojii irraa waa'ee gartanii xayyaaraati irraa waa'ee gartee haala adda addaati irraa ummata dubbataa jiru. Ummata nuti meeshaa isaanii binne kaameeraa isaanii kana binne mabraatii isaanii kana fudhanne guyyaa hunda gartanii danfa keenya darbanne horii isaanii kennina jechuu obboleeyyan kiyya. Haala akkasiisan osoo hin taane yoo akhlaaqa gaariidhaa fi obboleeyyummaa harkaa wal qabaanne osoo aakhiraa fi jannata rabbii sana bira hin gahin guddinni duniyaallee manumatti nu dhufa jechuu. Warra akkasiisan rabbiin nu haa godhu obboleeyyan. Alladhii yadhunnu anna annaasa yadkhuluuna fi ddiini faqat diinitti yoo gasseenan yoo haqiiqaa shari'aa rabbii kana fahaman li'annahum yaqtanicuuna caqliyan faqat laa shakka annahu mukhti diinii dhumatti gasseenaan ni gahaa umaata akka gartee an islaama taanaan salaata kee salaatee sooma kiyya soomnaan maaltu narraa barbaadama yoo kakas iddoon namaa jedhu taate jechuu dogongora guddootu nama keessa seena. Shari'aan rabbii guddaa seera gartanii nu barsiisullee haalaa fi amalaa wajjin akkaataa itti guddataniif ta duniyaa keenya akkaataa itti wal dhageenyee waliin mari'annee waliin malannee waliin gartee alaa gallu jechuu walii gallee alaa gallu shari'aan keenya nu barsiisee jira jechuu obboleeyyan imaanaa. Kanaaf rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam haala amaanaa qabaachuu keessatti wal jaallatanii qalbii tokkichaan amaanaa obboleessaa haasawa taatu horii taatu amaanaa namaa eeguu keessatti akka gartanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala hawaasa tokkummaa gartaniitti nu waamee itti nu jabeesse kana hadiisa Abdullah ibn Abbas keessatti hatta osoo gartee nama amantiin kan keetiif amantiinsa adda taatellee taatu amaanaa isaan balleessin horii isaan balleessin shari'aa rabbii guddaa keessatti waan akkanaatu dhaamsa qaba jechuu. Rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam gaafa gartanii biyya makkaatirraa deeman horii warra isaanii lolaa jiruu hundinuu mana rasuulaatti tikfamaa jira ture.
mana biroo abdiitti hin qaban mana ergama rabbii kaayatanii baankiin akka irraa kan agartee akaawuntii jedhanii keeyyatanii jiru baankii mana rasuulaatu baankii ture sallallahu alaihi wasallam guyyaa rasuulaa lolaa oolanii falfalaadhaati maal beekta jedhanii arrabsaa oolanii nabiyyummaa rasuulaa irra didaa oolanii horiin jara ammoo tuulamee mana rasuula rabbii ta'a sallallahu alaihi wasallam jarattiinu akkana godhaa jirti anillee maaliifin horii siidhaa tiksan jenne ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam karaa atin beeyneeni rabbiin subhaanahu wa ta'ala diinii kana nama fudhachiisa kanaaf rabbiin guddaan agartanii hadiis Abdullah ibn Abbas keessatti wa anzir ashiirataka al-aqrabiinaan gaafa siin dhufte gosa kan keetii fi aanaa kan kee diinii rabbii kanatti yaamii jechuun hoggu siin dhufte haayanni kun buutee jennaan rasuuli rabbi alayhi salatu wassalaam ol kaanii dhaabbatan faqaala sallallahu alaihi wasallam maal jedhan ara'aytukum meena odeessa yaa ummata kiyya law akhbartukum anna khaylan takhruju bisafahi hadha aljabali gaara kana duubaan xalaanni isin marsee isin xaraguu dhufaa jira jedhe yoo ani isinitti hime na dhugeeffattan moo na sobsiiftanii jedhan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam akuntum musaddiqiyya na dhugeeffachuudhaaf isin dhugaadha qaaluu maa jarrabna alayka kadiban haga waliin jirru kanatti kijiba tokkollee takkaas irratti hin garree bar warra guyyaa kijibsiisaa oolu warra gartee ati rasuula rabbii taate samaayii dhaqxee waa fiduun duratti mee taakkuu tokko callaa miila kee lafarraa ol fuudhisi agarra mee xiqquma tokko barrisi yoo atuu ka gartee kanan goone taate yoom samaayii dhaqxee rabbi biraa waa nuu fiddee jedhanii ka rasuula kijibsiisaa jiran kanatu ammallee ergamaa rabbiitiin akkas jedhan jechuun فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي وقوم سنة قرتي إيقا دنياتنا أمنتني مقاك يايو محمد أمين نانجتني هوريك النبي رولي قبتني ندوغي فتني مي أكسو مقايب ربي قدر رانس سداتشسا فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد عذاب ربي كيسر التسلو فاجر ربي نته مجرى الرأي قد يون تلاتة دنياتو إسنت مي إسني دامي إسني يادي نرافو التنيمي akkasuma ibidda rabbii guddaa ka isin quban qabne rabbiin na barsiisee jira isinittas deemuu jira rabbiin duniyaa khalaqee isin kana dhabamarraa argamsiise aakhiraallee qopheesse qabrii irraa qabee jannataa fi ibidda qopheesse lafa kaayee jira seera rabbii irra jiraadhaa ittiin milkooytanii jira rasuul rabbii alayhi salaatu wassalaam kanaan agartanii qalbiin mu'minaa argitanii gara rabbii deebite warri rabbiin didellee akkasuma rabbiin gartanii ibidda jahannamitti isaan guure guyyaa badrii san jechuu laa shakka anna sa'aadata kullu sa'aadati fil iimaani billaahi wal amali saalih shakkiin tokko hin jiru je akka gartanii milkiin dhugaa ibaadaa rabbiitiif ta'aa isaa keessa jirtu waalaa qadri imtisaali ilmuslimi lita'aaliimi lislaam waan shari'aa rabbii ati fudhattee jala deemtuun hammati rabbitti dhiyaattee gara rabbiitti achi harkifattu saniini argitanii maal taata akhlaaqa keetii fi suluuka kan kee jiruu tante haasawa kan kee hunda keessatti haga sumaan gartee milkiin kan kee jira jechuu namni tokko yoo gama rabbiitti achi maxxane salaata ofii jabeeffate intalti hijaaba ofii jabeeffatte waan nafsiyyaaf shayxaanni si qara'u waan saahibni hamaan sitti qara'u kana dhiiftee gama rabbii kan keetitti yoo atachi gorte jechuu haga sumaan qalbiin kee boqonnaa qabdi haga sumaan ilmaan tante rabbi sii tiksa haga sumaan agartee jiruun kan kee gammachuu qaba jechuu hagumati rabbi irraa fagaattuu fi hagumati shari'aa rabbii kana irratti illee gartanii yaani aduwwii taatee ofitti aduwwii taatuun qalbiin kee gubataa deema horii kan kee kabadu argita waan si rifachiisu dhageessa waan si jibbiisisu harkaa oolta sammuun kan kee yeeqamaa deema osoo akhiraa ibidda san biran gahinu maal taati gartanii jiruu tante ibiddi keessatti boba'aa deema jechuu kanaaf obboleeyyan imaanaa namni mu'mina tahe namni rabbi sodaatu haala kanarratti jiraachuudhaan qananiin guddaan agartee isaa argama waraw'atul akhlaaqi bareedumminni gartee haala gaarii qabaachuudha allati arshada ilayha alislaamu ka islaamummaan agartanii itti nu qajeelche تظهر فيما اشتملت عليه من التوفيق العجيب بين المطالب المختلفة للفرد والمجتمع أمتها في قفا كان كيلي جرات قرانيتي جراتي تقو قبضو سن بركة ربك سيكاي قمتشو قلبيتي في بقرنا قلبيتين قمدا جرات تقرتي جين وتظهر فيما أتحفه من وحدات السعادة الجزئية في ظروف الحياة الدنيوية دنيا كيست اللي جتشو حالا قرتني ربي سبحانه وتعالى كيست قرتني ittiin si qanansiisuuni khayrii gurguddaa argataa deemta itti milkaawaa deemtaa jedha mee haala gaarii qabaachuun faayidaan isaa ergamaan rabbi maalluun jedhanii jiranii waan agartanii hadiisa babbareedaa insha Allahu ta'ala rasuulli keenya nuu dhaaman haalli bareedduun amma itti obsaanuun jettan kun haalli gaggaariin akka qobaattillee akka maatii tokkoottillee akka ganda tokkootti akka biyya guutuuttillee wal qabadhaa waliin haala bareedduu tanarra jiraadha osoo namnatti waliin jiraatullee nama islaamaa ta'uu baateellee nama islaamaa ta'uu baatullee haala kee bareedduudhaan nama kana islaamummaatti yaamuu dandeessa wani nuun jedhan kun hadiisa keessattillee quraana keessattillee caalina guddaa nu dhufee jira
ميسن الله إن شاء الله تعالى بقرنا كان بودل الله جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.